dubartii shiishaa xuuxxu yoo walitti dabarte shiisha matuutu taata chaansiin kee dubartii sigaaraa aarsitu yoo walitti dabarte sigaara ma aarsita dubartii qarshii balleessitu yoo rabbi walitti dabale qarshii ma balleessitu gitanii dubartii jaarsa qabachuu beektu dubartii abbaa manaatii obsuu beektu dubartii ni'imaa abbaa manaa beektu dubartii kabajjaa abbaa manaa beektu yoo walitti dabalamtallee kabajjaa abbaa manaa ni'imaa abbaa manaa jechuun maal akka ta'e barattee keessa dabartaa jechuudha. Halalee harree jechuudha. Tamashiita as keessa paantii keessa akkana gassuuqattee tumaanii akkanuma jedhaa deemtu yoo walitti dabalamte chaansiin kan kee hin jiru jechuudha. Qilleensumarra deema qilleensumarra jiraata. Na amani kan. Argitan na amanaa kan. Yaa shamarran teenya yaa babbareeddu wantiyyiin yaa buskuutii wantiyyiin yaa qimamoochi mana madaa bar wallaahi biyya faranjiititti diqaalaa yoo dhalte kabajjaa qabda. Biyya faranjii keessatti mee warri biyya faranjii jirtaniin kijibde naan jira. Diqaalaa yoo dhalte faranjiin sii guddifti ilma abbaa hin qabne yoo dhalte. Biyya keenyatti garuu ilma abbaa qabuu dhalanii waliin rakkataa jiran. Ilma abbaa qabuu ka gosa beekuu dhalaniitiin waliin karaa makiinaarra ciisaarti dubartiin. Waliin karaa makiinaarra dhaabataarti dubartiin. Waliin rakkataarti dubartiin. Waliin kadhataarti dubartiin. Ka gutaa beekan ka gosa beekanuu kadhattee waliin rakkataartan. Abbaan hin jiru yeroo ammaa. Abba lammii wanni jedhamu hin jiru yeroo ammaa. Adeera wanni jedhamu hin jiru yeroo ammaa. Argitanii hin jiru. Argitanii gatii kana ta'eef maal keessa dhaabannee dogongorraa maal keessa dhaabannee rakkanna wanni haadha faaxee irra gahee ashitti dhaabbar bakoonnoo ta'uu qaba wanni ashitti irra gahee faaxumaadhaaf wanni faaxumaa irra gahee jamiilaadhaaf wanni jamiila irra gahee sa'aadaadhaaf wanni sa'aadaa irra gahee kadiijaadhaaf wal jalaa barumsa fudhachuu qabna. Argitanii wal jalaa barumsa fudhachuu qabna kallattii takkaan deemuu qabna. Isin dhiira birriin bitattanii haa bitattu itti dhiisi deemi. Wallahi billahi rabbiin natti ragaadha. Dhiirti birriidhaan isin fuuteefi dhiirti xiiqiidhaan isin fuuteefi dhiirri wayiifsitti dabalamte dhiirti tun sadiin sii waliin dhimma bara hin baane dhimma sii waliin hin jiraanne. Dhiirri xiiqiif si fuudhellee gaafuma xiiqii san keessaa bahee miira xiiqii san fixateetiin jedhe maal godhati fakkaate keessumaa ka'ee galaa jechuudha. Keessumaa ka'ee gala keessaa bakka miira xiiqii san fixatee guyyaa san veelloo uffate waan uffate si waliin dhaabate ka'ee gale. Xiiqii keessa galtanii inumaa homa kamiinuu xiiqii keessa galteen dalage. Wanni akka xiiqii qilee si buusu hin jiru. Feetu dhiira ta'e feetu dhalaa ta'e wanni akka xiiqii qilee si buusu hin jiru. Wanni akka xiiqii boolla si malle si buusu hin jiru. Wanni akka xiiqii nama siin hin malle si buusu hin jiru. Argitanii amma shamarran teenya ammoo bultii jechuun ni ulfaatti. Sorry warri bultii ijaarataa jirtan ka ijaarachuus jirtan ka keessa jirtanis bultii jechuun ni ulfaatti. Argitanii bultii jechuun ni ulfaatti. Bultii jechuun baay'ee importantiidha jechuudha. Abbaa manaa keetii waliin jirta haguma abbaa manaa keetii waliin jirtu yaa kabajjamaa koo jedhi yaa jaalatamaa koo jedhi gizee inni gale anaa galu ilmootan ta'ee warqa qabaattee lafa kaayiti. Usuunni manatti hin galin itti uffisiiti. Usuunni manatti hin galin nyaachisiiti. Yaa bareedaa kiyya yaa gaachana kiyya abbaa manaa kiyya anaa galu jedhiin aaraa galee hoo kolfaa galee hoo waan fedhe ta'a haa galu anaa galu jedhi. Teessisi waan nyaatutti kenni waan dhuguutti kenni hin salphattuu jechuudha. Jeenata miila isaa jalaan argatta. Jeenata gaafa mana abbaa keetii jirtu miila haadha kan keetii yookaan abbaa keetii jalaan argattu kana gaafa heerumte isa jalaan argattaa jechuudha. Argitanii usuu waan namaaf ka salaatamuuti haadha manaatiif abbaa manaatiif salaatama jedhanillee hadiisallee isin caalee hin beeku. Argitanii isin caalee hin beekan. Kabajjama abbaa manaa kan kee jechuun bar sitirii qaama kan keetii kan harma kan kee kana ayyoo tantee afoo murqatteen dhaabatan amma osoo inni duuta jedhaniiti inni duuta osoo jedhaniiti haadhatii afoo xuutmaa jaharmaa kan ofirraa baasee haadhatii afoo dhaabadhu maal godhuu isin soba haadhatii afoo man dhaabadhu gin abbaa manaa kiyya mulqadhee wajji rafaa miti abbaa manaa kiyya kan mulqadhee waliin rafusanii
gaafanni alarraa beela'ee gale gaafanni alarraa dheebotee gale gaafanni alarraa rakkatee wanni jedhe ana maaltu kosii godhee qorqooffaa godhee afoo isaa na dhaaba galee miti shaaworii kan kee ofirraa fudhadhu uffata kale inni ganam silaalaatiin ooleen san ofirraa jijjiiriti jireenya kan kee hunda jijjiiriti aarii qabdu jijjiiriti ijoollee isa biratti hin dhayiniiti xoroshoo isa biratti hin bociniiti jabbilee isa biratti elmuuf hin fiiginiiti kayi uf jijjiiri uf laali uf qoradhu uf soqadhu bakka jirtu bar rakkoon shamarran teennaa rakkoon shamarran teennaatiif rakkoon oromoo teennaa yeroo takka takka wal na fakkaatti oromoon gaafa ati jirtu fooloo sin goone gaafa ati duute fooloo si godha oromoon gaafa ati jirtu rabbii jedhaa fooloo na godhaa jettee fooloo si godhuu didanii hayyoo qarbii jalaa baaftee gubdeesi sanuuyyuu namni 50 yookaan namni 60 fooloo si godhu gaafa ati duute fooloo si godha oromoon osoo amma haati faatee duute fooloon isii kun 100 miliyoona ni gala guyyaa lamatti shakkii takka malee miliyoona ni gala maal akka ta'e hin beekan akkaataa qarbii keessa jiru hojjadhee achii ol darbaa wayii kase'anii kaan na ajaa'ibaa jechuudha miliyoona ni gala nama guyyaa lamatti shakkii takka malee sanuu hagana feemasii ta'e guyyaa lamatti ni gala miliyoona ni gala shakkii takka malee jechuudha shamarran teennas akkasi gaafa abbaa manaa bira jiru ni'ima abbaa manaan beektu kabajjaa abbaa manaan beektu maan nyaataan beektu maal dhugaan beektu misaarran maan nyaachisaan beektu raatiirran maan nyaachisaan beektu qursiirran maan nyaachisaan beektu maal uffataan beektu wanni isiin beektu hin jiru gaafa inni balbala gabbaa'ee tabiraa fuudhe amma ka sabaree qoraafte hundaa absuute sabareen sunoo sabaree hinaaffaa jechuudha sabaree horii itti elmattuu miti bar sabaree hinaaffaa qoraasti inni lixee mitiiree balbala baafate tabiraa fuudhee mitiiree yookaan isiidhaan adda bahee jireenya mataa ofii jiraataa jiraa mitiiree amma kaa isiin lafaa ka'uun gaaddidduu isaa soquun surree isaa bakka inni itti fannifatu yaadachuun akkaataa inni itti shaaworii seenu yaadachuun akkaataa inni isiitti gurshu yaadachuun akkaataa inni itti ciisu yaadachuun akkaataa inni itti dhaabatu yaadachuun akkaataa inni itti deemu yaadachuun amma kaa faaxeen tiyya hin jiraa miti uffata bakkaa gara galchuun amma kaa otteen distii fakkaachuun distiin ottee fakkaachuun amma wallaa dhugamaa bar taaziyaa teetti bar porofaayiliin gurraacha muuziqaa irratti ammoo farahaan baddeessaa tokko asii jibbee hin jenne deemtee garaa kutaatte naafaa ta'u beenakaa hamtuu keen barbaadu nagumaan naa jiraadhu kaa gaafa duraa eessa jirta gaafa waliin jirtu san eessa jirta eessa jirta nyalaa bar garuu dhiirri tokko illee dubartii tana ka maxaanaa godhutuma jira argitanii maxaanaa yoo jedhu maxaana ka waa itti fe'atan ka deemu kana maxaana tokko hin jiru yookaan ammoo qotiyyoo abaayii tokko hanga eegee ciniintuun kan kaane tokko dhiirri gariin illee dubartii matana jechuudha tam akkana lawwiiftu tanatti dhufeetiin jechuudha ligidaayaan dubartii ligideessutu jira dhiirri tokko ka yeroo isiin xoroshoo balleessite hin dubbanne ka yeroo isiin saanii udaan lukuu qabdu lafaa ol fuutee itti kennite waa takka hin dubbanne ka yeroo isiin ijoollee bira dhoofte waa takka hin dubbanne ka sa'aatii isiin barbaadde baatee sa'aatii barbaadde isiin bira galtu inni waa takka hin dubbanne galgaluma bicha halkan keessa sa'aatii 6-7 siree irratti haa argamtu bakka siree marra bicha sa'aatii 6-7 siree irratti hin dhabin gizee sirii irra ol bahe luka guyyaa dhoqqee keessa oolteen illee galtee yoo diste siree kortee rakkoo takka hin qabu guyyaa lukuma guyyaa siree gubbaa oolteen illee yoo siree kortee rakkoo hin qabu aati rakkoo hin qabu ofii gadi bulti lutti waa funyaan kana gubbaa bulti moo ofii gadi bulti lutti aati bakka rakkoo takka hin qabu halka firaashii kanarra ka ijoolleen halkan itti fincaante guyyaa galgala lammataallee galee yoo irra bulee rakkoo hin qabu ittuma bichaa hin jedhin qarii irratti asiqee kalaas diqoo irra yoo ciisanii jedhan achi booda fincaan sunuu hin hoo'a rakkoo takka hin qabu dayyuu sabar ligidaaya qabbanaayaa jechuudha ka waa takka rabbiin jalaa dha'ee lukatana rabbiin jalaa dha'ee ligideessee ajjeese wallahi ligidaaya qabbanaayaa jechuudha ka xaabiyaan isaa hundi qorre kan jiraa miti hin jira reediyoo tokkoon beektanii reediyoo qorraa tokko ahun kamishitu 2 ሰዓት ነው ከየዱ ዘሰን
هو دريين دري كراميلا دستا وليمبا دتة شمرن تنانسو ولا كيس هذا كيس ديمتون توك فجيسا فريتو كفاتي بني كألقى محمدو ألقى تيب أرى فوق زبانة درجي ألقى تيب أسني تيب أبيتن إذا سنجتو يا ربي محمدو أكاسين الرقابي لقدايا أكاسي والله هما فد اللي هاتو أبا بناس قالي والفلاتي هاي يا لا هما فد إن شاء الله دبي أبا بناس قالي والفلاتي جزين جرامي تأتي لا ألا يا ورا جت جارتي دي سافو يا صبري تكا صبري تيب صبري لو قدرت تيبا فوتي باتي تكا أوتي بدرها فوتي باتي تكا مو جرامي تقولي لو كسا جل جرتو فوتي باتي inni ninki yachuma ta alaka haga jaartiin isaatu yee warra jedhamti namichi balbala haga jaartii isaatu dhattee geessitee takka yookaa kabalamtee takka yookaa dhungatamtee takka yookaa darbamtee takka yookaa hajaa biraatu itti himatanii hanga isin achi deemtutti inni ninki himataa bar ufii dhiiraa bar sadi qaba isin lixxata takkitti qabdu inni ka sadi qabu inuma ta'a eega qulluma isin itti kennite qabatee eega nunni jedha hangisee isin alaa ol deebite nunni mucaawarraan kawarra'eennu isan dhufee sila kakkas salal ka quluu harka asudhanii buqqee isaatitti boq wallahi burcuqqoo haa ta'u ottee haa ta'u ka waanni dhugaa jiruun san harka asudhaniitiin hin jiraa miti hillim itti godhanii of bari jedhanii dammaqi jedhanii wallahi dammaqi obboleessa kiyya dammaqi duutee qarbii jirtaa jedhanii haa dammaqu haa ubbaru eessaan ubbara dayyuusni akkana mee rabbi rasuuli jedha eessumaan ubbarti dhiirti akka of barre goota shamaran takka kana bar amma dayyuusni tokko dubartii fuudhee akka farda sangaatetti mataa gubbaa ubbaasu takka maal godha dubartii tana maxaanaa fardaa hin kama fe'aa itti fe'atan godhu jechuudha masaanuu ta'e maqaan eenyu hin beeku maqaa isii hin beeku ani hin beeku maqaa isii gadi badaa jechuudha ligidaaya gadi baheetumaan girgiddaa manaatiif fincaanee ol deebu fincaanuma ofiitiyyuu halkan achiin fageessin gadi bahee girgiddaa manaa jala deebee girgiddaa manaatiif fincaan kun boru laalkaa yeroo aduun itti baate asii ol ka'ee ijoollee tiyya fishaatti ta'ee funyaan seenaa kan jenne wallaa dhugamaa bar dhugama ka akka makun firoomsaa sabaa ka jedhu kana ka akka isa ka akka kan keetii kana fa kuulanii weelkamanaa dhufu ka fincaan sunuu ganama gizee achi ol aare ijoollee tiyya tana funyaan duuchinna ijoollee tiyya tana nagalaa rakkisinna kan jenne gabbaa'ee girgiddaa manaarra ol qajeelchee fincaan achuma ol deebi'a yoo akka isaa fageessee fincaanee jira jechuudha bakka diqqoma manaa gad haa ba'u ka akkasii sallaale ka jeerkaanii boora tokko hin jiraan miti ka biyya kenna jeerkaanii akkasii sammataa afaan muranii itti kennanaatti fincaanu bakka wallaahi dhiira akkasii sammu anamma baaldi guddaa akkasii san rabbiin kiyya waan itti naqabu hin beeku baaldi guddaa akkana kana mana bita jedhee yaada laala amma manaa qaba argitanii baaldi akkana kana mana bitadhe maal abbaa kiyya godhare wanni godhu hin qabu hin jiru bar wanni godhu hin jiru gaafa biyya gale dayyuus akkasiitiif ligidaaya akkasii rabbi yoo naqabe baaldi akkana kana mana keessa bitadhe biyyeetti naqee fi achi fincaanu biyyeetti waraabee fi biyyeen sila anjaayyuu jirti biyya teenna wayita isa kaayyamamu biyyeetti waraabee fi achi fincaanu rakkoon qabu torbaaniif taltakka jalaa hin jissa wallahi dhiira hedduu arge dhiira akkasiisan dhiira hedduu arge dhiira dubartiin bar sa'aatii 4-5 biraa baatee sa'aatii 9 galti inni ninki yalaalika balbalumaa qufa'a abbaa ebaloo sala akkam jirtan jettee bira lufti fooxaadhaan dhoofte fooxaa fixeensi irratti of godhe kanaan dhoofte abbaa ebaloo akkam nagaa jirtan jette bira dabarfatte bira wallaahi quban qabu inni of quban qabu wanta takka wanni inni of quba qabu tokko hin jiru wallaahi dhiira akkanaa hojjetaa mootummaa kabirri miliyeena nyaatu manna qotee bulaa biyyee haadhee bulu naa wayyaana qotee bulaa biyyee haadhee bulu kaanaan isaa waliin biyyee haadhee bulu sun ammoo fincaan isaatu xaa'oodha rakkoo takka hin qabu wallaahi ka akkasiisanii fincaan isaatu xaa'oodha gaafa maasaa keessa bu'e dinnichaan biqilcha wallaahi dhugama
garan nan gubate an shamarran ta'e nagizee takka bakka takka tirakkataan gizee laalee jedhu wallahi I don't know rabbummaan bicha wallahi waan ifaajee teessanii tan isiniin dhabin waan ifaajee teessanii tan rabbiin isiniin dhabin wallahi rabbummaa dinnicha maal jibbita wallahi gaafa biyya galee san jechuudha laalka qamadii kana addaan qabdee jechuudha asilaal ka mataa qamadii kana irra achi yaasee mataa qamadii keessa gad aseene boottii kana godhate dhufe karba godhaa dhufe asilaal ka qamadii kana irra gallaalchisee xurr wallahi biiteen ammallee sanatti allee bar sanuu karee biyyaa bahe malee wallahi gana sanatti ala qamadii ma ofii qote tana keessa gallaalchisee laal kaa fincaan kana laal ani maali laa tarabbii rakilaahi yoo dhukaase mo fincaanuma jedhe wallahi dagalee deebi'ee fagizee laalu jira akkana deebi'ee maali sila maali jin argaarte dhe wallahi dhugamaa bar sanuu hin goffata seetan gaduma deebisee ka'ee gala kana ligidaaya nan jedhu way goffatamu way injiraa miti waa sooftii qabaatee waa bishaan qabaatee way waa wanna godhachummaa injiraa miti gaduma deebisee lalkaa surre makkeessa gad awwaalate achii ka'ee lalkaa salaatu ufa masgiida dhaabata ani Itoophiyaa waan an jibbee ji'a takka keessaa baheef namni na beeku hin jiru qarshii dhabeetii miti haalata masallaaleeti wallahi haalata masallaaleeti ani way qoricha waagii afuufu fajiraa jedhee guyyaa tokko fa'a qoricha waagii hin beektanii miti waagii kun qamadii dhawu waagii hin beektanii miti waagii jedhama waagiidhaa miti ka qamadii fa dhawu garbuu fa dhawu way qoricha san fa afuufu jira jedhee tasaqayya'e wallaan tasaqayya'e bagaa biyya keessan taa'in ka midhaanii se'e wallaa dhugamaa bar kanaafi wanti dhiiraa kun nama dhibaa wallaa ummanni dhiiraa kun nama dhibaa wallaahi nama dhibaa ummanni dhiiraa kun dhufanii bar osoo ati dalla garaa keessaan teettu duuba kan keetiin dhaabatee fincaanee darbaa bar ummata meeshaan isaa manjaa fi qaadii hin qabne ummata dhiiraa kana wallaahi tasaqayyaan isin waliin tasaqayyaan qamadii facaafannu sooressa odoo hin haamatin baaqelaa facaafannu sooressa osoo hin haamatin dalla jalateen akka dalla jalateen mara dhuftee ati dalla jalateetti ani duubaan dhufe tarra kama laaltee kaatee situ saalfata malee inni saalfatu haga geeffatutti hin saalfatu inni walla tasaqayyaan warri dhiiraa isin waliin tasaqayyaa hojjirra baasa way angama kan kootiin tasaqayyaan isin waliin ija kanaan anamma alhamdulillah yoo rabbiin kee carraa kanaadaa kana naa hiree jedhee mana kiyya jechuudha akka amma biyya arabaa kanatti fooqii sadarkaa 7ffaa irra ijaaradha sadarkaa 7ffaa irratti namaan adda bahee sadarkaa 7ffaa irra ijaaradha wanno wayni galfadha yooni maanyaan giifti naa kenna sil kayete no ka intin ka amara matta kende yooni maanya sadarkaa 7ffaa irratti fooqiti yan ijaaradha boodigaardii ramada girgiddaa mana kiyyaa jalatti wallahi boodigaardii kana qajeela boodigaardii kana ramadadha bas gizeen ilaalka harkisee dhufeetiin jedhe dhaabi wanti kun waliin nu buusa jedhaan dhaabi wanti kun waliin nu buusa wallahi dhugamaa bar soba haasa'aa jira seetan sobaa miti kanaaf dubbiin keessa namaan tartii keessa taree maaliif taabtaaf hin goone moduma haasofnu iyyuu isin maa taabtaaf hin goone dhugamaa iyyuu kanaaf racaala dubbii qoosaaf keessa taree haasa'ee shamarran kenna obbaraa wallahi obbaraa baay'ee miidhamaa jirtan baay'ee tasaqayyamaa jirtan obbaradha gaafa qarshii harkaan qabne abbaan manaa kee kunillee isin beeku gaafa qarshii gaafa fayyaa hin qabneef gaafa qarshii hin qabne eenyu isin beeku
obboleessi keetis hin beeku obboleetii teentis hin beektu maatiin keetis hin beeku firri keetis hin beeku kana dhalaale ka maqaa kan kee kana yoo bashaa bashuutiya yoo kadiija kadoo yoo saara saarune jedhu kun hundi gaafati fayyaan qabneef gaafati qarshii dhabde eenyuyyuu hin beeku eenyumaanuyyuu gatii kana ta'e yaa faatoochiyye yaa maaroochiyye yaa qimamochiyye shamarran mana madaam jirtan dhugaa rabbii isin qimamiidha osuma haga feetan durri yoomtaniyyuu isin qimamiidha argitanii isin malee hin tolu mee gargaarsummaan nama miidiyaa kanarra gargaaranii jechuudha gargaarsummaan nama miidiyaa kanarratti ebeluun gargaara jedhanii isin malee tola argitaniirtanii mee isin keessaa hafaame hin tolu jechuudha isin malee eega kana beettanii hooree maaltu isin rakkisa maaltu si wanna jedha jireenya keessan gara fuulduraatitti waan darbe irraa hin kaatina waan darbe of duubatti ilaalina ka darbe daree miti kaleessa birrii 5,000 fixxee miti 5,000 kaleessa fixxeef hin gaabbin boruu hojjedhee 1,000 meeqa fida jedhii karoora kan kee baafadhu maatiin kan kee balleesse jaarsi kee balleesse kaleessa 5,000 itti kenne 5,000 san kaleessa kennee ka'ee hadha 2,000 tana ittuma dabalaa ittiin jedha 2,000 tana tanaaf jecha hin dhabuu hin jedhin 2,000 tanaaf jecha isa hin dhabuu hin jedhin 2,000 san kaayadhu gaafa si barbaachiftutu jira 2,000 miti 200 gaafa si barbaachiftu jira argitan gaafa si barbaachiftu wallahi dhugama siniin jedha gaafa si barbaachiftu jira an amma jireenya kiyya keessa wanni rabbii kiyya galateeffadhu tokkoffaa rabbii kiyya ammallee hadhallee borullee wanni galateeffadhu obsa hamtuu takka rabbiin ganna dhiise obsa hamtuu takka tan silaa qarshiin bitattee argachuu hin dandeenye rabbiin laalkaa fuudhee hoo'uu jedhee natti kenne jechuudha obsa hamtuu takka qaba tan eenyuu hin qabne takka jechuudha وما قلت كبي بويو وي لبونا ما تاتي وي قرشي تاتي وي الربا تاتي وي مالي تاتي وان هذا فأباك يرى النقل فيوتاي أبسا قبا أبسا هم تتككب مالي فويو وان سندر أكان أرقمي وان بيخوف أمس وان سن هجت في دوني دندا جدي كيسا كي يامن سيسا قرشي تا hojjedhee ni fida jecha namaatis taa hadda as ta'anii as bakka dhaabadhe kana na arrabsan malee boru an eessa jira kuma kamiin irratti iyyuu jechuudha kanaaf yaa qimamoota mana madaam kushiinaa keessa ka dhaabatu isinii ka rakkatu isinii ka dadhabu isinii mee of qusadhaa ani hin jaalatinaa jedhaan jiru jaaladha dhiira feetan itti heeruma garuu qarshii teessan kaayadha qarshii teessan qabadha harka keessa ol kaayadha yoo 5,000 qabaatte 2,000 ergii 3,000 harka hambifadhu yoo 7,000 qabaatte 3,000 ergii 4,000 harka hambifadhu ani yoo kana jedhu lakkaan heeruminaa bultiin ijaaratinaa qullaa yaa jechuu kan kootii miti yani namni takka gaafa tidaarii keessa seene gaafa bultii qabu fi gaafa bultiin qabne garagaraa jechuudha fardi tokko gaafa kooraadhaan faayamee deemuu fi gaafa dudda qullaa gadhiiftanii deemtan garagara wallaa dhugaa isiniin jedha fakkeenya farda tokko yoo laaltan gaafa laalkaa kooraa lugaama waa hundatti deebiftee yaabbattuu fi gaafni dudda qullaa yaabbattee deemtu garagara an kana jechuun bultii keessan diigaa yookaan tidaarii keessan hin ijaaratinaa jechuu kiyyaa miti namni karaa badanna fudhattan ni jirtan baratan kararra dhaabatartus obboleetti tan teetii bar tan kararra rakkatartus obboleetti tan teetii bar dirqama waliin dhalachuun qabdu bar isiidhaaf quuqamuudhaaf dirqama waliin dhalachuun qabdu bar isiidhaaf yaaduudhaaf akkuma ati hamilee eeggattu akkuma ati jaartii takka fuudhuudhaaf bultii takka ijaarachuudhaaf yaaddu isiinis heerumtee bultii ijaarachuudhaaf bultii ijaaradha jettee oo ifadhee ciisa jettee mana bareedaa keessa ciisa jettee jaartii nama ta'a jettee gadheen akka kan keetii jechuudha karaa gubbatti isii gatee ispaaltii gubbatti isii hambiseetiin isiin gaddaa jirti isiin rakkataa jirti isiin tasa qaayyamaa jirti argitanii
Kanaafi ani yeroo baay'ee wanni isin jedhu bultiin ijaaratiin naa jechuu kooti miti. Ijaaradha bultii wanni akka bultii kabajaa qabdu hin jirtu. Argitanii wanni akka bultii kabajaa qabdu hin jirtu. Maaliif yoo jettan bultii ijaarattee abbaa manaa kan kee waliin gaafa deemtu miti abbaa manaa keetii miti boyfriendii kan keetii waliin gaafa deemtu namni tokkichi zoor jedhee si dubbisu hin jiru. Argitanii namni tokkichi zoor jedhee akkana laalee si dubbisu hin jiru. Daran gaafa bultii ijaarattee bultii keessa seentee intalti tun warra ebeluu sanii heerumte yookaan ammoo ilma ebeluu jala jirti gaafa jedhame margi lafaatu osoo beekeesi kabaja nama caalaa jechuudha. Ilmi namaatis hagasuma si kabajan. Kaqara si dubbisu hundi kaqara ijaan si laalu hundi gaafa bultii keessa seentee jette namni tokkichi ijaan si laalu karaa qaqqabatee si bira dabarfataa jechuudha. Karaa qaqqabatee akkana ija qaqqabatee si bira dabarfata. Maaliif baalaatee daadhiidha jaartii namaati bultii keessa jirta eenyu akkana jedhee si laalu. Eenyuun zoor jedhee si laalu jechuudha. Bultii kan keessa jirtaa jechuudha. Warri bultii keessan keessa jirtan itti hin gaabbina. Irra hin kaayatina. Anatu isiniin jedhe. Sitti haafu. Wallaahi keessattuu dhiira qarshiin bituun dhiira qarshiin bituuni isinitti haafu. Inuu dhiira qarshiin hin bitina. Gaafa si fuudhu haa bitatu suufa. Inde veelloo kee bitadhu yoo barbaachisaa ta'e. Yoomamee attamee dirqama sirratti ta'e veelloo kan kee ofii kan keetii bitadhuuti uffadhuuti dhaabbadhu haa bitu suufa.